أماني meeshaa karaarraa qabadde ijoolleen eegu jirtu tanagaa ittiin dhaqaa jechuudha. Inshallah waan achi gaa dhimmi fartiin isaan akkana na barbaadanii fi ani fifuu mataa kiyyaafuu naaf hin galle. Arra baallama keenya walitti deebinee jechaadha tokkana jechiin karaan saatiin tun halkanii jechuudha. Eessatti deemu jiranii urjii fi eenyuu jettanii mul'annu baay'ee dukkana hin beekanii saantu saa halkaniiti. Keessa namoonni hedduun numaaf barbaaduu isaanii beektan jechuudha. Numaaf barbaaduu ni beektanii numaaf waan isaan dhiisu yoo haalli fedhilleen dhuftee akka yaaddu kunis na bira jira jechuudha. Waan hundaaf daawwataaf fayyumtoota hedduu ayinuu godhaa akkasiin du'aa hin gosa namtiin sirraa qaba. Rakkoo guddoo isaan seenee akkasii inshallah isaanis na hojii dhufu isaaniitiif baay'ee kan galateeffatan kabajaa. Waada isaanii nu guutuufis baay'ee akka kabajaa. Egaa hordoftoota hin keenya jira mana bira geenye jira jechuudha. Akkasii waan irra oolmee wallahi hin beekanii. Rifaatuunis na jirti waa hedduun na jira waa hedduun adda qamaa jira ulaa bira geenye jira. Laa wanni rifaatuun jirtu khalaas amma lubbuu namaa baafna jennee deemnaa miti. Lubbuu namaa qoosaa dhaabte amma bakka nu barsiisi. Jijjuu duraan jira taatillee sin dhiisu waa isa qofaa miti. Tana ulaa. Tana. Seenaa. Namo akadi fatiha lisati zadda Qorajun jabenya garida bibada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirujuttu daawwattoota fi hordoftoota keenya shabakkan jirtan bakka jirtan nageenya rabbii taasisu biraa jiraatu sin jecha ammas deebinee jirra walitti deebinee jirra gaa wanni walitti deebinee moota ijoolleen fartii fudhattee dhufan kanaan keessoo isaa hin beenye dhugaadha. Ijoolleen gaa waan rakkatanii dubbiin isii dhibdee bisanii jecha natti dhufan nattis ni fakkaatanii garuu naaf hin galu. Ani as keessa namoota hedduu waliin wal dhabdee gurguddoo kan qabu hundi keessanuu ni beektan sirriitti. Kanaaf haala jiru keessatti waanumaan shakka jechuu barbaadeeti dhiifama. Shakkinumaan qaba garuu shakkii qabaadhu si waan ijoolleen sanna dhufteen jalaan hafu jechuu barbaadeeti. Walumaa galatti of qopheesseetiin haala qabuu keessatti ammallee dhiifama waan isin daballeetu jira. Ijoollee yeroo natti dhuftullee isaaniif kennuu kiyya qofa osoo hin taane waan hin jeeni jira. Akka baallama qabeetii fi ofirraa geggeessee amma gaa baallama qabee isaan ofirraa geggeessa kana duubbee isaaniittiin hafa jechuu osoo hin taane anis waan jira hundaa waan irra jiru osoo nujitti jirutti natti dhufa waan ta'eef karaarraa baay'ifadhee haala jiru hundaan of qopheessee isaaniif bilee gama isaanii deemuu fi kanaas akka quba qabaatan jechuu barbaadeeti. Walumaa galatti dubbii ijoollee dhufteenis dubbii khayrii rabbiin waa godhu jechuu barbaadeeti. Waan jira fuula keenya dura jiru hundumti keenyaa'u kanuma waliin ilaallu ta'a jechuudha. Waan irraa beeku jiru wanti isaan kanarraa quba qabullee waan dhimma ijoolleen deemtu kanarraa quba qabu takka illee hin jirtu. Walbachuun ka'ee waliin qubachuudha jedhanii dhimma kun fartii taanaan kan lubbuu taanaanii bakkiin itti jalaa hafus hin jiru. Bakkiin jechuun jalaa itti dhibaa'ulleen hin jiru. Kanaaf jarjarallee irra jira. Kanaas naaf quba qabaadhaadha. Namoonni hedduun toora kanarratti egaa akkaataa keessa ture ni beektanii haalaan keessa ture. Walumaa galattuu haalli deemu hundi ulfaataa haa ta'u haala ulfaataa immoo jabaataniituma irra aananii tanaas dubbii akkasii rabbi natti hin godhini maaliif dubbilee hedduu ibidda barbada qabdu hedduu keessa seene xumura isiillee osoo hin argini keessaa ba'ulletti iddoo garagaratti na rakkitee ofuma kiyya oolchee firraatti dhiise hedduutu jira. Ammas as keessa namoonni akkasumatti ibidda san qabatanii hafan kan numaaf karaa ittiin harkatan barbaadan baay'eetu jira. Kana hunda gaa rabbi gaditti eenyutu itti gaafatamummaa abbaatu qabaan hanga danda'utti of eeggannoo godhuun irra jiraata waan ta'eef waa hundaanuu waan qabu hundaan of qopheessee bakka ijoollee jettu tanaas isii waliin dhaquudhaaf amma iddoo tanallee kan isin waraabe haala irra jiruu fi imala irra jiraachuu fayyaa. Kanaaf asumaan meeshaa walii qabadhee uffata jallee jijjiirradhee kan gama ijoollee sanii imaluu taha hordofaa isin jechuu barbaadee isinitti dheeradhe umurii sinaa dheeressuu isin ja'a dubbiin nu qabattee tanaas dubbii laaftuu rabbi haa godhu. Gaa dubbii abbumaa harkaa qabu santuutu waan isaa beekaa malee nuti waan irraa beenyu hin qabnu. Ijoolleen dhuftee nama yaachiftii jechuu fayyaa.
mee isinis du'aa godhaadhaan faana turaadhaa wanta jiru hundumaa akkuma nama isinii kaase waliin ilaalla amma ani meeshaa tanas karaarraa qabadhee bakka ijoolleen itti deemte san isaan faana gaa uufin deema akkasitti wal qubaa qabaannoo jechuus irraa jijjiireetiin akkasitti jalaa hafuun hin jiru jalaa hafe jettaniis jaalladinaadha asuma hordoftoota keenyaa uffata jijjiirrachuu fi akkasii uffata jijjiirrachuu fi uffata qofaa miti gaa anninis kana mee uffataan jijjiirradha meeshaa tanas biraa as kaaya meeshaa qofaa miti just kind of barakana wana angalle barakana wana angalle jenda kana fi raddato jenna wan jolle sanjati amma shawara le galeti aywa shawara le gale hutulle jijjiradde alhamdulillah maal jechuu barbaade amma ijoolleen na eegaa jirtu jechuudha. Kan akkuma irraa yoon godhe bareeda. Ijoolleen na eeguu jirti ijoolleen na eegdu tanagaa ijoolleen na eeguu jirtu tanagaa ittiin dhaqaa jechuudha. Inshaallah waan achii gaa dhimmi fardiin isaan akkana na barbaadanii fi ani fifuu mataa kiyyaafuu naaf hin galle walumaa galatti rabbi haa tolchuun ja'a maal jechuu barbaada. Wan juu takkallee hin qabu jechuudha. Amma ani waan qabu hunda qophii ta'eetiin gama deemsaa yoo ta'es deema jechuudha. Maaliif sababni as keessa namoonni hedduun numaaf barbaadu isaanii beektan jechuudha. Numaaf barbaadu nu beektanii numaaf waan isaan dhiisu yoo haalli fedhilleen dhuftee akka yaaddoon kunis na bira jira jechuudha. Kanaanii waan dhufe hunda ofirraa tolchuudhaa fi ani jiru hunda isa kana dhiisee hin deemu jechuudha. Maaliif as keessa haalota ture waan keessa turre namni hunduu ni beekaa jechuudha. Amma ijoolleen nayti ani garuu dhimma kanaa qubaas hin qabu. Isaantu deemee natti hin dhufe waan ta'eef iddoo lubbuudhaa dhaqqabii waan kana naan jaanitti dhaqqabuuf ni deema jechuudha. Yeroo hundaa waan takka oolchuuf yeroo nan ka'utti wanni natti dhufaa maali jechuu barbaade wantummaan natti dhufaa rakkuma namarraa rakkoo natti dhufte qaama badii qabu qaama rakkoo qabu
wala bogodhanii ani qaama rakkoo yeroo na godhan yeroo baay'een arkaa jechuudha. Kanaaf ijoollee sanis walumaa galattu dubbii tanallee dubbii akka duraanii akka hin taane ani yeroo hundaa nama qulqulluu maaliif dubbii namni dhufeetu hedduu rakkoo natti ta'ee jiinotaas namoota hedduu hammeenyaaf waan garagaraa natti fidaa'e asiin nagaye malee waan takkallee keessaa quban qabu. Gara laafummaan ammoo yoo jabaatte gara laafummaan ofiifuu simiitii jedhan. Ani immoo gara laafummaa santuutu maal jechuudha ree gara laafummaan saniitu na miidhaa jira malee rakkoo biraa qabaadhee dhimma biraa qabaadhee yookiin haajaa biroo qabaadhee nama rakkoof yookiin namaaf maal jechuu barbaadu walumaa galattu namarraa rakkoo qabaadhee takka rakkoo namaa wal seenan qabu jechuudha. Garuu namaan akka namatti walitti dhufne yoo jiraate namootaan an jaaladhu waan an jaaladhuuf qofa qoosuu fi waan garagaraa isaan yeroo godhanfaa yeroon arku isa kana faan rakkoo natti ta'e malee ani takkumaa nama jibbuu sin beeku walumaa galattu maal isin jechuu barbaada waan injuu sin beeku walumaa galatti qaama rakkoo dhalarra fidee ofii isaatiif keessa kan galatu osoo hin taane qaama rakkoo dhalootaaf suniin furajuu anuma kana qaama rakkoo godhanii na dhiyeessanii yeroo hedduu akkas keessatti ni farkaa. Kanaafi kanas an deemetti hin dhufne osoo deemetti hin dhufne isii deemina dhufe waan jiru immoo keessa dhaqee lubbuu erganaan jedhanii laalee hubadhee waan kana karaa bahutti lubbuu namaa sanillee oolchuu hin barbaachisaadha. Garuu waan jedhameef hin beeku. Wanni kun tarii malaaf jedhamee tooftaa numaaf ittiin qabatan taha tarii dhugumatti wanni kun jira taha ani waan irraa beeku waan kanarraa waan hin qabu jiru. Kanarraa beekee waan hin jiru kanaaf dubbiileen na qabattee jirtu kana kanaafuu waa hundaani qophii ta'eetumaan deemaa isin jechuu barbaadeeti. Dhiifama isinitti hedduun dheerachuu jira natti fakkaate maaliif jennaan ijoolleen alaa na eegaa jirti. Ijoolleen alaaf na eegaa jirti itti bilbileetiin jira bakka kanatti na eegaas jeetiin jira bakka gaa isaantu beekaa wanni san dhugaa ta'e soba ta'e akkatti isaan nageessan isaanumarraa hin eegaa. Kanaaf waan jiraa hundumaa walumaa galattu daawwattoota hordoftoota keenya kan waliin ilaallu ta'a. Ammaas nu faana turaadha. Imalli xiyyaa akkuma itti fufetti jira nu hordofaan isiniin ja'a. Maaliif jennaan waan baay'eetu jira jechuudha. Waan baay'eetu jira waan jiraa kana kaa wanni jiraa kana walumaa laala malee ani waan godhuun qabu. Kanaas ifaa kanaas ni dhaamsa mee ulfii isan kaydhine ulfii manaallee karaan kaa hin beeku. Kanaaf baheetiin jiraa jechuudha. An baheetiin jiraa akkasitti wal quba qabaannaa. Ijoolleen na eegutti jirti alaa kanaafi bakka itti na eegaa jeetti bakkaan itti na eegaa je'ee na eegaa jirti. Ani amma achittiin deemutti jira akkaataa isaan itti na eegan gaa waan bakka waan qabatanii taa'an kaan waan jira hunda walumaan kan ilaallu ta'a. Ammaas qophiin keessan nu faana turuu isin jaa nyaasumaaniin godoota kaamutu jira argaa turre. Ijoolletti dhiyaadhuutti jira ammaas nu hordofa. Amma ijoolleen kun achi jirti ijoolletti dhiyaadheetiin jira jechuudha. Ijoollee bira. عليكم ورحمة الله وبركاته دوتوتا فردوتوتا حينيا الشمال أركفوني جتا الره بعلما كينيا ولد ديبي جتا على توكنا جتيني كران ساكن تون هالكني جتورا سدي مجراني أرجي في إنيو جتني ملا نباية دوكنا بيتني سانتو ساعة هالكني تيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو دعوتوتا فردوتوتا حينيا أكمل لكم عجرتني سنجتا. Arraa dhugaadhaa walitti deebinee maal walitti deebinee inni guddaan yaani waan ijoolleen tun jettee egaa haadha goo malee keessa hin beeku
garuu isaan lubbuu namaatu deemu jira lubbuu namaa deemu jirtu tana kootu oolcha qajaanii fi waan garagaraatu ture ani hanga rabbi na dandeessisetti waan sangaarra gahee waliin laaluuf waadaan galeesaan waliin deemutti jira isaantu beekaa amma karaa imalarra jirra inshallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تدخلني سلامتين تانية بكجرتو سين هاجي سونجا الرجع هنو يصدر كم تقدرت شهر أركام نفو جيمفوني إني سكم وعدا سني قلت هنو وعدا سابق كان جوف مجرد يوم الجرا فانا تراث أنا لقيت بتشوف أبغى بكت تديم نوام بيهو ويوتشي سلتبيها ركون قبو إيه قدام تسافر خلينا تخيدو كنا هذي كده نور هلا لنا منهم ما دكنا يفتنين جلنا سلفتي هالكلمة دعوتني قرو نور لا لوانته قرو ما تكون ملتشي يقول لي دوت تباج الركرة هنم بيتنسلا بكنا من جرت هنا أكسمتها وهم دافع داستا خلينا تهيدو أي نوجدا أكشين دواي ناقو سنبدين سدراكبا ركو قدو حسان سينه أكسي إن شاء الله يسنيني إساني سنوجو دفو ساني تفبايتك كان قلت فدانين كبجا وهذا ساني نقوتو في سبايتك كخبجا وروني لما فتني سليفما أكسي من برتي لك كولوني جرا جرت توفين وده حق أبين وجتورا أبيرا كوتي سنينجر والله مبيخوني فاتوني سنجرتي واحد دون جرا واحد دون دكما جرا ولا برجين جرا حق أبين وجتورا وانتوغا كول مالالو تاني سبيكو أكسي ربي تفكني من ربي تفكني وان أبيه أبو وان تهيف لا ونرفع تنجرت خلاص أما كنا ما بعرف جنة دينا متي كنا ما بوصل أبدا ما بكون ورسيسي فكون ورسيسي خلا إيجاب جاجة توتي باسو تدينا جبر فتشون جل كم هو وكر لا بتشورا سن موني ونسمي بوي دلشين ندرب توجاني سر مسؤول خنا فتشون نجرا مال جيجو دران واولي جرا تاتلي سندي سوا سكوا بتماسي ركو إنكم أيوة نسنت أنا كباهية ركو إنكم خلاص أكس دانا نقول بكم ورسيسي ناسا أنا تنا ولا إيه تنا تنا سينا